baanne akkamitti duuna kakuu baanne ergaa baanne akkamitti duuna ergaa baanne otoo baay'ee quba nutti nyaatu dabarreerra nuti dabarreerra nagaan waaqayyoo jaalalli abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu hunda keessanii wajjin haa ta'u amantoota gambeela jirtaniif naannoo gambeelaatiif TV'n dhugaa waldaa jaalala wangeelaa wajjin ta'uudhaan amajjii 3 hanga 5tti konferensii hafuuraa konferensii guddaa isiniif qopheessitee jirti. Konferensiin kunis achuma magaalaa gambeelaa ganda duwwaa 3 naannoo mana barumsaa abdiitti kan geggeeffamu ta'a. Egaa namoonni naannoo sanarra jirtan lubbuu haaraa afeeruudhaan dhukkubsattoota adda addaa waamuudhaan konferensii kanarratti afeeramtaniitu. Maarree tajaajiltoonni konferensii irratti tajaajilan ana hundeessaa TV dhugaa ergamaa Zawuduu Namarraa fi abbaa mul'ataa waldichaa kan ta'e ergamaa Shubbisaa Jabeessaa wajjin paaster Galisaa Deessisaa fi hambaa dabalaa faarfataa Baqqalaa Gafarshaa ta'u guyyaa kanas wangeelumni waaqayyoo hin lallabamu dhukkubsattootaaf hin kadhatama faarfannaan hin faarfatama lubbuu haaraatiif waamichi hin ta'a biyyaaf nagaa hin kadhanna egaa jaalala waaqayyoo ta'e achirratti hin argamne achirratti akka argamtaniif afeerraa afuuraatiin isin afeerreerra maqaa abbaatti filmaatti kan afuura qulqulluutti shalom ati jennaani malee lafaa ka'uun koo ati jennaani malee አስደሳች ዜና በጋምቤላ እና በአካባቢው ያላችሁ ምዕመናን በሙሉ በጋምቤላ ከተማ በ03 ቀበሌ ተስፋ ድርጅት ትምህርት ቤት ጫፍ ወንጌል ለፍቅር ቤተክርስቲያን ውስጥ ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶላችኋል። ዕለቱም 3 እስከ 5 የሚቆይ ሲሆን በዚያም ኮንፈረንስ ላይ የተጋበዙት ተጋባዦች ሐዋርያ ዘውዱ ነመራ የቲቪው ጋር መስራች እንዲሁም መጋቢ ገለተሳ ዴሳ መጋቢ አምባ ደበላ ሐዋርያ ሹቢሳ ጀቤሳና ዘማሪ በቀለ ደበርሻ ሲሆኑ በእለቱም ወንጌል በስልጣን ይሰበካል በዝማሬም ይመለካል ለበሽተኞች ይጸልያል አጋንንት የተያዙም ነፃ ይወጣሉ አዳዲስ ነፍሳትም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጥሪ ይደረግላቸዋል ስለዚህ በዛው ዕለት ሁላችሁም ተጋብዛችኋል እግዚአብሔር ሻሎም